gaafa dura wal jaalattan Sa'idiini situ dura argee jaalate moo isatu dura si argee si jaalate eessatti wal agartanii jedha. Wal keessa yaadadhee golfuu jira malee kana deebisanuu dandeenye deebisu. Mas golise gogaa isa dhufteeni amala kana fakkaatee jaartii lammata qabda moo fireendii biraa jaartii biratti qabda jettanii har'aaf immoo jaartii lama hin qabu. Garuu mootiyyuu lammata fuudhuuf qophiidha. Nuuriyaan gaafa Sa'idiin jaalattu maal irraa laaltee jaalattee eessatti bareedee jaalattee siin jedha. Warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya ka'uun irraa madde isin haa ga'u isin jechaa har'a dhufneetiniin jirra. Maaliin dhuftanii jechuun keessanii nafuu har'a waan addaa tokko qabannee isin dhufne gaafii keessan kan yeroo dheeraa ture walitti qabnee anallee waan Nuuriyaa waan na gaafatanii jira, waan kiyyallee waan Nuuriyaa waan gaafatanii jira sanirratti gaafii keessan kan yeroo dheeraa walitti tullee har'a isinii deebifne jenneetiniin dhufne akka nu simattan abdii qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtanitti nagaa keessanii. Alhamdulillah rabbil alamin nagaa qaba. Har'a hordoftoota keenya ka Said na gaafadhe jechuun hedduu jira walitti qabee har'a Said ka dhugaas ta'e ka sobaas ta'e waan garaa keessa jiru har'a gaafadheetu man waan inni naan jedhee walumaan laallaa har'a Said ka gaafii hordoftoota keenya na gaafadhu kanan jedhee jirani. Har'a kan gaafiif deebii si gaafadhu deebiidhaaf qophii jirta. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa akkasumatti ana birallee gaafinni jira. Gaafii san isillee ka kijiba qabne dhugarratti hundooytee waan jiru mara inni deebisti. Anilleen immoo tiyyuu ka kijiba qabne dhugarratti hundaa'ee isiniif deebisa. Isin immoo tiyyuu gurra keessan guuradhaati qalbii caqafadhaati. Namni viidiyoo kana laaltan like odongoodha biraa baatan immoo tiyyuu jaalala kennan hundi isin jechuudha. Akkasitti gaa ammaaf kallattii gara gaafii keenyatti tabarraa anamoo isitti dura calqaba ka jedhu anumatu waltajjii bana dubartii waltajjiin bantu. Kanaafi gaafiin keenyatti odoo achi tarreen dura wal heeyyamsiifna anamoo isitti dura calqaba. Sirraa bareedaa sitti gaafadhu dura. Ani gaafiin baay'ee na bira jiru yeroo hedduu namoonni waa gaafatu kan dhiiraas ta'e kan dubartiis ta'e dubartii gaafatanii. Ta'us kakkaanuma jiru gaafadhu achumaan illee itti bu'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaafiin tokkoffaan kan Nuuriyaan gaafatamtee Sa'idiin gaafa dura wal jaalattan Sa'idiini situ dura argee jaalate moo isatu dura si argee si jaalate eessatti wal agartanii jedha. Yoo isin kijibde ani bira jira irratti isinii qaba. Dhugaa san isinitti taa'imtu gaafii na gaafataniiti Sa'idiin siifi Nuuriyaan eessatti wal agartanii isitu dura si jaalate moo situ dura jaalatee jedhanii abbaa dura jaalate hordoftoonni hin beeku anaafatti wal beeknaa dhuguma sanii ni gaama. Hayyee gaa'ega jettee dhugaan hima. Nillee akka nasimatti beektanii hordoftoota keenya wal keessa yaadadhee golfuu jira malee kana deebisanuu dandeenye deebisu. Mas golise gogaa isa dhufteeni amala kanaafuu akka garuu ani mizeen taa'aa jedhetan dhaqee malee heerumeen galaa jedhetan iyyaanne. Guyyoo misir eebbisan hirubee galachuuf deemta. Gaafa sani kaanis mizeen ta'a jedhee deemee galee biyya tokko hirubnu ta'e turte mizee tokko faana goote. Akka nasiba ta'e immoo illee jaarsaan mizee ture.
akkasitti achumatti ani ana qofa miti achumatti lamaan keenya ol agarree bas. Dhuguma jirtu sani. Ani illee kijibatti himma kulaakiin tokkuma ani faatti yaani ijji keenya tokkuma lubbuute. Gaafa ol agarree halas. Dhuguma jirtu. Ana dura si jaalate moo situ gaafii jaalala dura. Akka kiyyallee yaadota kiyya egaa jaalalli silaan dhokattu. Ana qofa miti nyaarra jirtu laakiin jaalala isarratti illee jiraattu anillee xiqqoo isarra isa caala xiqqoo na qabde laakiin inni illee jirti akkasuma ani mizeen taa'ee dhaqeeti innis mizee ta'e achitti isa jaaladhee erga si kaala isaanillee odoon turiin eerume jechuudha hordoftoota keenya kana fakkaatti kan nu gaafiin isaa. Anillee itti sinii dabala hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan irraa hir'iteetti jira akkuma isiin jettee aruuza hiriyaa keenya tokko jira anis isiin beeku. Isin illee nan beektu. Aruuza sattuu oofee walitti dhufite gurbaan mooka aruuza miizee na godhatee nageesse hiriyaa kiyya yeroo dheeraa wajji turre ijoollee biyyaatiisi. Bakkuma aruuza sanitti anis miizee tokkoffaadha isinillee miizee tokkoffaadha. Akkas egaa walitti dhufnee isinillee achi dhaabadhu jedhanii inillee achi dhaabadhu jedhanii ani gaaf san dhugaa rabbii dubbachuudhaafi icciitii kan hin baasamu hin dho'isaa. Baasii haadhee dhugaa ta'e dhugaa baasee egaa taatee baasii dhoksin. Haadhi rakkoon qabu. Amma kennaa rabbiiti jaalalli. Jaalalli kennaa rabbiiti. Ayiwa kanaafuu haadhi. Akkasitti nu lachuu achitti wal agarree akkasitti wal tabbasnee isituu dura ji'aa fi jaalalaa bilbilee na dhiyeessee isinii jedha. Halkanuma sanuun bulle halkanuma san bilbiltee nuti guyyaa sargirra oollee dhiichisaa oollee anumaa dadhabee halkanuma san dadhabbiyyuun baafanne isillee galtee tumaan torbaan irraa haruusa kenna ta'uu qabattee torbanuma san haruusa goonee jechuudha. Akkana fakkaata. Itti fufi. Xiqqeetti daadee kan. Waa takka itti ni daane. Waa takka itti ni daane. Said jaartii lama qabdaa'ee. Alaan jaa'ee. Atu maal deebistuuf? Maal deebisaree? Sisi gaafatan. Maal irratti na gaafatan? Kanneen gaddaati raankii deemtee dalagdee sanin si arganiti. Jaartiin hedduu si gaafatan yaani. Isiin sun amma duuba firiin dhiigaa asiin fuudhanii ta'uu akka hin beektameeti kun maana gaafatare. Jechuun ani hin beeku. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa Sa'id jaartii lama qabdamoo jaalallee qabdaadhani. Jaartii lama qabdamoo ayiwa. Ani ammaaf jaartii eega isin gaa amma na gaafattanii. Egaa isin amma waan amma keessa jiru na gaafachaa jirtan na fakkaatee jaartii lammata qabdamoo fireendii biraa jaartii biratti qabda jettanii ka gaafa isii dura isinuu nan gaafanne ka gaafa isii dura anis hin dubbadhu har'aaf immoo jaartii lama hin qabu garuu mootiyyuu lammata fuudhuuf qophiidha. Maal jawaab tarii maal jiru waan jiru dhugaa hin enne. Tamam haasa'e. Lammata fuudhuu fi qophiidhaa tajaaladhee qabaa isii malallee tabirallee ni qabaa waliigallee jirraa wal amansiifne aruusa keenya yeroo gabaabaa keessatti isin affeera jedheetiin abdii qabaa kanuma deebiinki. Kan biraan qabdu. Kan biraati yoo waatti ta'u egaa maal si aarsaa hin fuudhuuf deemaa jechuun qabannaa qabdi. Dhugaa jirtu na gaafatanii dhugaa jirtu maal ijoo baaltee na dhabde. Itti fufee yoo si keessaa waa feechaa. Itti waan fuulduru fixeeti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa lammaffaa mootiyyuu Nuuriyaan gaafa Sa'idiin jaalattu maal irraa laaltee jaalattee eessarra eessa isaas bareedee jaalattee siin jedha. Maaltu fuula si godhisa duuba akkuma duraan haasoftetti haasa'e fuula udaan gootee hordoftoota kee duratti taa'ili. Yaa hordoftoota keenya yaani bas dhaabbata isaa akka amma kana jaartii lammatan hin fuudhaa kan jedhu oduu ta'e gaafa san miskiina fakkaata. Gaafa san miskiinummaa isaatti jaalala qabe kan amma kanaan beeku. Ka wajjin biraankii dalaydee intala san qaadima kee ta'eeti moo jaalallee kee kan duraaniiti. Icciitii baasuuf deeman jechuudha. Ka wajjin biraankii dalagee jaalallee tiyyata duraanii ta gaafa Nuuriyaa dura wajjin jirruuti. Ammaaf immoo jaalallee miti.
wal dhiifnee jirra. Garuu duraaniif Nuuriyaa dura wal jaalachaa turree isiniin jedha. Ayyee kan darbeen dubbannu. Asoo jidduutti ammas gaafii kee ka sadaffaadhaa. Nuuriyaan ati Oromoodha moo Amaaraa? Afaan Oromootiif Amaaraa wal keessa laayixee haasoytaa. Yoo Oromoo taate naannoo kamitti dhalattee siin jedhan? Ani yoo Oromoodha. Oromoo Salaalee Shawaa jedhama jechuudha kan dhaloonni kiyya magaalaa xiqqoo Fiichee Salaalee jedhamti. Saayid ka nyaata keessa hunda nyaata kam sirriitti jaalataa? Nyaata keessaa nyaata kam jaalataa? Namichi sun naa godhee naa fiduu edana fakkaate. Ani waan jaaladhu isinitti hima isin immoo fidaa kottaati. Kottu nyaata. Kottu nyaata miti kam jaalata ani yoonni ni filadhu si jee malee dalaganni si fidanii hayi. La egaa waan an jaaladhu na gaafatanii namni sun akka ani anatti erganii barkoomenti jala barreessan akka si godhufi. Kanaafuu nyaata san gooteen naa fidanii gana gaafatte suni ani nyaata keessaa wanni an jaaladhu marqaa akka gaariitti marqaan jaaladha. Marqatti aansee mootiyyuu nyaata biraa keessaa nyaanni ani hedduu jaaladhu yeroo hedduu ittoo diimtuu lukkuun dalagamte. Nyaachuun jaaladha. Kana wanni an jaaladhu yeroo hedduu. Yoo itti baay'ate tokkuma keessa naa fidani. Biraa mootiyyuu kasii dhiyeessanii Nuuriyaan yoo ati hin fuudha jettee gaafatte si heeyyamtii. Mee waan kana Nuuriyaan nu gaafadhu. Ammallee mootiyyuu dhiirri biyya Yaman keessa jiru. Jaartii taan dhiisee boochisee tabiraa irratti fuudhaa ati waan kana irratti yaada maal qabdaa? Yoo ati waan akkasii gootee argamte Nuuriyaan si heeyyamti moo hin heeyyamtuu jedhu? Gaafii bareedaa gaafatte. Kuni akka ati jette mush jaartii kaan irraa dhalchitee ishii dhiistee kaan argitee ishii bochisaa kaan fuudhuu odoo hin ta'in kabajaadhaan akka sharihaati kabajaadhaan ishii gaafattee oodiddullee amansiistee jaartii teetii inni naafti jaartii waan taateef inni naafti jechuun si gaafachaa jiranii an akkana dhiini kana. Maarree si jaalatti waan jaaladhuuf anillee eeyyamuun illee waan sharihaa waan ta'eef dirqama nin eeyyamaa laakiin immoo akka shariyaatti noo deeme nin eeyyamaaf mushaana bochisee yoo danteen kabajaan illee anuu akka jaartiilee akka haadha ta'e isa fusisuu danda'a. Lamaffaa Nuuriyaa Sa'idiin hangam takka jaalattaa sinye? Wallahi Sa'idii inni hanga kanan jaaladha jedhee kana naan murteessuu hin qabu. Jaalalaan jaalaluma. Onnee kala habibi. Hin dhaabbatiin golle. Ani murteessaa qabu jechuudha. Murteessaa qabu ka jaalala. Anillee kanuma laalee ka biraa fuudha jedhee waan biraa qabu. Jaalalli murteessaa qabu haga isaatu hin beektu jechuudha. Jechuun kiyya sin jeeba. Jaalalli kun isa kiyya sin jeebe. Yaani hanga kana si jaaladha jedhee kaala sintiin hin qabu yaani akkam sin jedha. Xiqqa shaawwitti jechuudha miizaan isaa. La. Inni numa deemaa malee hanga kana dhaabbata jaalalli keen dhaabbata jechee yaadu. Itti fufaa jechuudha. Itti fufaadha. Fiiga jechuudha. Dubbataa deemu. Hin dhaabbatu. Bareeda. Gaafii jaaffaa kan Nuuriyaa jaalattaa immoo ijoollee teeti jaalattaa. Waan biraa qaba kuni. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani dursa Nuuriyaan argee Nuuriyaan argamnaan ijoolleen tun dhuftee odoo isii jiraachuu baatte ijoolleen dhuftuu isaa lachuu ija mirgaatii bitaatii ni jaaladha. Isillee ni jaaladha. Haala ilmaan kiyyaatii ilmaan kiyyallee mootiyyuu ilmaan kiyyaa ni jaaladha. Ilmaan kiyyas ni jaaladha. Isillee ni jaaladha. Garuu mootiyyuu isii irra jaaladha. Ilmaan kiyya irra jaaladha. Addaan baasuu waan hin dandeenyeef ani itti gaafatamummaa isaan maraatu waan qabuufi isaan hundaan ni jaaladha. Akkas taanaan si jaaladha. Sammoo. Dhiifamaa miti kuni waan badin goona. Anuun shakkee yookiin ijoollee xiyyan jaaladhaa jennaa akkas jennaan ani aariidhaaf qophaa'ee tura si dha'uudhaaf garuu. Kana beekesi ijoollee. Alhamdulillah. Gaafii kennaa kaardhaaf qopheeffannee gaafii hedduutu jira. Sa'aatiin nutti dhiiratee viidiyoo isinitti dheeressinu jennee gabaabsinee isaaf yeroo biraatiif itti deebinaa. Inni tokko mootiyyuu kan yeroo hedduu keessan deddeebitanii na gaafachaa jirtan. Said ati ijoollee eessatti dhalattee naannoon keettanii warroon na gaafattan an Said Amaan Kadiir jedhama maqaan kiyyaa.
bakki ani itti dhaladhee godina Arsii Bahaa aanaa Diksiisittiin dhaladhee magaalaan teenya Diksiisii gandi koo barbaadan ganda Heellaa Walqixxeettiin dhaladhee isiniin jechuu barbaada. Egaa gaaffii deebii keenya ka guyyaa har'aati irraa waa hedduu barattanii akka irraa waa hedduu barattan abdiin qaba. Akkasumatti ammallee gaaffii keenya kana jalatti koomentii jalatti waan nuti yoo dalayne isin gammachiisu maal akka dalaguu barbaannu achi jalatti yaadni keessa nu jajjabeessaa nu kaa'atti nu barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo keenya kana immoo tuyuu share like subscribe gochuun nu jajjabeessaa like gochuun isinitti dhufatanii like godhaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiin keenya har'a kana fakkaatti like share subscribe na godhaadha. Shaggar show kan jedhu channel haaraa banadhee jira. Nama keenya Oromoon nama jajjabeessitii nu jajjabeessaadha. Bakka nama ga'e nu geessaa isiniin jedha. Siini kaan nama bakka nama geessa nama geessuusumaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Eeyyama hordoftoota fi kabajamtoota kiyyagaa akkuma dur isin jedhee chaanaalli kun duraan kan isii ture isin kennanaa kennite anillee Shaggar News ka jedhu baneefi jira. Shaggar News namoonni hedduun dhaqxanii maatii taatanii jirtanii warroonni maatii taatan galatoomaa bormootiyyuu linkii jala isinii kaa chaanaala san dhaqaatti like subscribe godhaatii jajjabeessaa isinii jechuun barbaada. Har'aaf immoo viidiyoo keenya sumarratti xumuraa bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadha.